Sabodde isinii shaneedha miti na shanee miti nu nama nagaadha kunoo mattaaqiyaa qabna shanyii qabna ijoollee xixinnoon baadhee jiraan jedhe nama mattaaqiyaa fuudhee harkaa fuudhee cicciree gate. Isa booddee ammoo kanaanii mataa koo iddoo lama na dha'anii na baqassan miilla immoo xiyyiitiidhaan na rukutanii keessa na ba'ee dhiigii koo dhangala'aa jira. Isuma miilli koo rukutamee dhiigii koo dhangala'aa jiru na rukutanii mataa iddoo lama na rukutanii hin dhangala'ee isa booddee ammas sadafii qawweetiin qooma kana dudda kana nadhaa baalii koo fuudhee lafatti kit godhee daake mattaaqiyaa fuudheen harkaa cire. Mucaan kun si rukutamee jira. Yeroo inni mucaan yoo isaan na rukutan mucaan kun inni iyyaa kana booddee makiinaa keessa lafatti na gotote gaane koloneel min na ragoona soostachoon caaka gottitona cira soodhe gaana ka jiru gaasaan na gototuudhaaf tokko qoma harka koo qabee gara caakkaatti na gototuu ka'u isa booddee mucaan kun ishe. Anas ajjeeftanii anas miilli koo natti hin jiru abbaa koo sin ajjeeftu jedhee miilla isaa gaafanni akka godhe miilla itti hin jiru gaana akka godhu too bakka lelijuu maal qollataa too bakka booda ammoo kanaan dhiisanii ka'iidhaan jedhan oraalii fidanii yaabatu. Gaafa amma daa'ima lama qabattee deemtu daa'imiirraadha kan gara naqamtee dhimmaan biraa qabda. Naqamtee dhimmuma ijoollee kananii samarii gannaa oolmaa daa'immanii akka isaan baratanii fi ganna kana ji'a lama barsiisuu naan jennaan fira bira kaa'ee barsiifachuudhaaf fide. Yeroo daa'imni kuni daa'ima kanatti itti siqaniitu kan rukutanii jettee jirta. Yeroo kana rukuttaa wayii jira qaama biraa wajjin warra rukutaa turan moo lafumaa ka'aniitu kan isaanii rasaasa roobsaa turan uummatatti. Lafumaa ka'anii bukkee madaabatee gommaadhuma rukutee isa booddee nuttis tokko kana booddee ka'inaan jedhe. Ufee maal akkamittiin kaa miilloon natti hin jiru mucaan koosoo natti hin jiru mucaa baadhee hin jiru ofii koosoo miilli natti hin jiru jedhe naatiin taras sadeetu ammas mangaagaa keessa dhiittaa natti kenna. Achuma tokko achuma waraanaan dhaabataa qawwee natti qabee maaloo dhala namaa miti ati mucaa kan harkaa fuudhi maaloo jedhe achuma mucaa dhiiguma jen akka ittiin ammaareen harkaa fuudhee booddee ka'inaan jedhan makiinaa qaqqabadeen oraalii bira gahe miilla tokkoon. Gaafa ga'u anoo danda'ee oraalii yaabuu tamin godhaan jedhe udduu koollaa fuudhiin jedhe chumaan moo koollaa fuudhee irratti na darbate chumaan beenchii fidanii kaa'anii beenchii isaarra taa'inaan jedhe nan taa'ee mucaa fidanii natti kennan nan baadhe kilaashii fidanii natti hirkisan sabooddee footoo aan saabbatu bakka. Akkati waraana bilisummaa Oromoo fakkaattuuf immoo maali ergamni isaan kana godhaniif? Waraana shaneeti kan jedhu naanitu mucaas fidee akkamattiin baadhaa kilaashii fidee natti hirkisan. Maali qaamni shanee jedhamu kun waan haaraadha waan qobaatti qindaa'ee sochii taasisutu jira naannoo keessa. Wanti tokko hin jiru. Humni shaneedha ani jedhee ba'ee uummata kana dararaa jiru jira. Hin agarre. Nageenya isaanii. Tolemee obbo Tasfaayee kanan si gaafadhu yeroo sochii taasistu ati daa'ima keessiifanii fi kakuu wajjinii uummanni illee jiru jettee jirta konkolaataa keessa. Konkolaataa nama nagaatii akkuma koo shufeerii biraddaati namni tokko birrii 150 kaffalee keessa jira. Kana haala na Ibrahim jiru naqamtee matti galaa jiru makiinichi. Nummoo nama mucaa ijoollee makana lamaanii fi nama sana nama jaaduwaadha. Isa booddee gaafa isaan qawwee kana nuti tokko sanii jarri lubbuudha waan ta'eef achuma matreeziinis tokkaa jira oraaliinis fiigaa itti atumaatikii mattumaa jira waan ta'eef jarri gabbii nama keessaa ba'anii matuu balixan harkuma duwwaadhaa nama dhuunfaadha birrii 150 kaffalee shaanxaa tokkittii baata mucichi magganaanyaadhaan maal jedhaani oneegii nama afurtas keessa ture shanee nama afurtu keessa ture afur keessaa sadii irru kutaman ta'ee irru kutamne ta'een beenu gabbiina keessa ba'anii hin dhabne tokko garuu rukunnee qabne irraa jedheetu akka itti magganaanyaa godhe. Fuudhanii gara dhidheessa masalxanyaatti na geessan mana hidhaatti. Isa booddee nu geessanii sirriima keenya ijoollee lachuu wajjin haqanii nu hidhanii mana hidhaa keessatti haqanii mana qorichaa lafa xaabiyaa isaanii sanatti na geessanii lafa na raffisanii mucaas lafuma raffisanii isa booddee hakiimootii dhufanii tajaajila jalqabaa faashaa maaniidhaniif mucaadha. Mucaan gaafa faashaadhaan hidhanii du'uu ka'e. Ittamaateen iyyee lubbuun game achuma hakiimii warma dedeemee halkan sana nu gaafatuuni maalii mucaan na jalaa du'eera maaloo baay'ee bu'aa jira wanti isin qayyartaniif hin jiru qorichiin jedheen achuma dhufanii nuyi amma hakiimii keenya gooneerraa fi qo'imee koreedhaan mari'atanii gara rifeeraal hospitaaliitti dabarsinaadha. Ishiin jedheen ammuma kana dhufanii wayyaan narra hin jiru. Wayyaan irraa baafatanii. Wayyaa gaafa jettu uffattee baasanii natti baafatanii gatan. Isaantu jechuudha.